Sangaanun qotama naannoon hin qotama yoo itti gadhiise. Sangaan otoo isin itti kennanii hin qotama. ammayyuu isin qeerroodha jechuudha. Qeerroon Minisootaa mootummaa dararaa jiru isinila. Nuyi Haa ta'u mee maqummaa kiyyaa maqaan ulfullee qeerroo. maqaan keessanuu qeerroo? Qeerroo. Qeerroon erga waggaa muraasaa mitiiree kan beekame qeerroon kun baay'een beekamu isin dura beekamtanii jechuudha. Qeerroo jechuun maal jechuudha mee? Qeerroo jechuun Ayyee. dardara bakka ga'e hammaan tana gartee firra loluu danda'u. Ayyee. Katabachuu danda'u. Ayyee. Sani. Baay'ee malee isin amma isaanumaa jechuudha. Rabbiin nu godhe alhamdulillah. Ayyee isiniif haa ta'u umurii dheeraa jiraadha. Biyyatti isin qonnaan bulaa turtanii. Namni xiqqaalleen akka keenya kanatti haa hamilu jechuu qabna. Ayyee. Ayyee. Mudannoon sun hin dhaqqabnee gibira jedhaniituma kalafaa nurraa fuudhani. Malee midhaan isin harkaan fudhate. Gara Booranaa san wanni midhaan harkaan fudhanne sun hin dhaqqabne gara Booranaa keenya. Yeroo sana bilisoomtaniitu jechuudha isin. Warruma loon tikfannaa irra guddaan keenya loon tikfata haa ta'u ammoo Wanti gammanna. Umuriin keessan amma meeqa dandeessu? 98. 98? Ayyee ka maali isin jaarsa manguddoodha akkamitti dandeessan? Akka fuunee daawwattoota keenyaa kun daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru gama Oromoo Diiyaasporaa Miidiyaa haaluma wal fakkaatuun Tafaree Adaree Tiubiidhaan kan isiniif darbu qophii addaati. Har'a xiqqoo ishee magaaluma keessaa gara bakka dhalootaa yaadachuuf jennee waan kutaa Oromiyaa keessa jiru fakkaanna baadiyaa lafa qonnaa jechuudha. Waan manguddoon teenya silaa boqonnaa itti fudhatu takka horaa itti fudhatu waan biyyatti dalaguu turan waan takka hoo namni carraan harkatiin kaaka kiyyaa kun baadiyaa takka hoo keessatti qotee bilaan turin waan abboonni keenya fi akaakonni keenya godhu turan asitti illee nu dabarsu jiranii. Asitti immoo namoota manguddoota Oromoota argina kun akkuma argaatti jirtan naannoo kanatti manguddoota Oromooti kan agarru. Yogguu asitti wal geessanii isa kana qotuudhaan alatti ni haasoftu maal fa'aa haasoftu mee? Biyyatti illee beektu wanta kana. Kuni qaaraadha? Qaara. Yeroo gamii booda ga'a wanti kun? Yoo biiteen taatti qomii labata ka biishana qorsaan obranii hurree dhufa. Dafee ga'a? Dafee dhufa. Ayyee. This is my garden. You can see I have some tomatoes, peppers, and basil, and some water spinach, which is a Chinese vegetable. So Good. really nice. My last question here, as I said before, and as you said, there are many Oromo elders here who own different bed here, and they have different kinds of vegetables and fruits here. So, is there anything you learn from Oromo's culture? Anything, something special in terms of helping or in terms of their culture or something? Did you try to ask them? Of course, many of them they have language barriers, but how do you communicate them and something you learn from them? I do have a friend from my friend neighbor. Okay. She's from Somalia. Okay. Somalia. Yeah. She tell me they like grow special kind of herb, right? Okay. They usually eat. Okay. And yeah, I've tried that. It's pretty good. I forgot the name, but they teach me the spices they use, which is really different than what I usually grow, right? So I learned a lot of things from them. All right. Thank you very much. Ayya daawwattoota keenyaa egaa akkuma jalqaba irratti isin beeksisne qophiin kun nu daawwachaatti kan jirtan gama Oromoo Diiyaasporaa Miidiyaa haaluma wal fakkaatuun Tafarii Adaree Tuubii irratti nu daawwachaatti jirtu. Manguddoota Oromoo magaalaa Lakkuu Minneapolis St. Paul gidduu jiraatanii gara giddu galeessaa waliin kan turtii taasisaatti jiru. Turtii keenya keessatti immoo baay'een keenya Oromiyaarraa miila fageeffannee jiruu baqaadhaan biyya bakkee jiraannus waan ittiin biyya keenya yaadannuu danuu qabna. Isaan keessaa tokko qonnaadha. Qonni immoo lafa magariisa badhaatuu taate kan uumamaan Oromiyaadhaaf kenne Oromiyaan jirti jechuudha. Amma manguddoota iddoo kanaa waliin lafa isaan qotanii ooyiruu kana keessatti waan isaan oomishan danuu isin daawwachiisaatti tureera. Kuduraalee fi muduraalee danuu iddoo kanatti kan isaan oomishaatti jiranii namoota iddoo kana keessa jiran keessaa immoo irri jireessi isaanii Oromoo ta'u viidiyoon immoo isin agarsiisuudhaa dandeenyeerra. Hagaa xumuraatti waliin turaa jenna. Amma immoo namoonni jiruu baqaadhaan jiraatanii manguddoonni buleeyyiin yookiis immoo biyya lafaa kanarraa jiraatanii muuxannoo guddoo qaban dhaamsa maalii qabu laata? Jireenya biyya bakkee kanoo akkamitti ilaalu? Gaafa biyya keenyarraa miila fageeffannu afaan nutti jijjiiramuun jira, nyaanni nutti jijjiiramuun jira, haalli qilleensaa nutti jijjiiramuun jira. Waan baay'eensaa akka biyya ofiin ta'uu jechuudha. Tarii mudannoo maalii qabu manguddoonni kun?
isaan waliin ammallee turtii gabaabduun taasisaa nu waliin turaan isiniin jedha haga xumuraatti qophii keenya immoo gama chaanaalii 16ffaa haaluma wal fakkaatuun keelii reediyoo 101 qabxii 7 nu hordofaan jira itichaa guddataati gara suuqa sanatti immoo tafarii adaree argitu kan akkasitti nu babbareechee miidhagsee isin biraan geessisu jechuudha Awaash Awutoodha nu waliin turtii taasisaa biyya bakkee kan akkamitti ilaaltu jireenyi biyya bakkee kun isiniidhaaf maalidha biyya kana dhufuu keessaniif ni gaabbitu laata jechuun osoon biyya jiraadhe ta'e faa jettanii kaastu maal biyya kanaa jaallattani maal immoo biyya kanaa jibbitani biyya faana wal qabsiistanii gaafa ilaaltani mee ishee kana nuuf haasa'ame Ana maqaan kiyya Muhammad Juyyaan naan jedhan asitti. ayyee Umriin kiyya amata 60 oli. Amata 60 oli. ayyee Biyya hogguu duraa gaafa biyya jirru san xiqqoo hayyumaa nis numa feena. Biyya teenya san. Ammoo ammaan tanaan yoo dhugaa na gaafatte biyya san ijaan gurraan illee dhaga'uun fedhu. Haala isin keessa jirtuu fi jiruu biyya sanii keessa. Duraan dachi qonnaa dachiin teenya bishaan qabdi, muuza qabdi, buna qabdi, jimaa qabdi, kana hunda qabdi dachiin teenya. Ashamaa harka fuunee daawwattoota keenyaa kun daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru gama Oromoo Diaspora Media haaluma wal fakkaatuun tafaree adaree tiiviidhaan kan isiniif darbu qophii addaati. Har'a xiqqoo ishee magaaluma keessaa gara bakka dhalootaa yaadachuuf jennee waan kutaa Oromiyaa keessa jiru fakkaanna baadiyaa lafa qonnaa jechuudha. Maarreen waan isin daawwachiisnu qabna har'a turtii keenya keessatti immoo keessumaa namoonni magaalaa lakkuu Minneapolis St. Paul keessa jiraatan addatti immoo Minneapolis keessa jiraatan maal dalagaatti jiru hojii diaasporaadhaan alatti isa jedhu waan tokko lama isin daawwachiisna. Turtiin keessan waliin haa ta'u jenna. Bakki nu itti argamnu akkuma argaatti jirtanii kolleejjiin yookiis immoo ijaarsi duuba keenyatti argamaatti jiru kun Augsburg University jedhama. Augsburg Universityin dhaabbata kolleejjii dhuunfaa magaalaa kana keessatti argamuudhaa fi beekamaa ta'ee naannoo Oromoo Street yookiis immoo Cedar Riverside itti argamaa jechuudha. Maarreen turtii keenya keessatti immoo ilmaan Oromoo jiruu baqaadhaan waggoota dheeraaf iddoo kana jirantu lafa qonnaa qaba. Maal fa'aa oomishanii maaliifoo hojii kana hojjetu isa kanaaf bu'uura godhatanii yaadannoo maalii qabu biyya abbaa isaanii Oromiyaa keessatti kan jedhus yaadannoo manguddoota Oromoo as jiran waliin turtii kan taasisnu ta'a. Ani tichaa guddataati. Gama teknikaan immoo tafarii adareen waliin jira turtiin keessan waliin haa ta'u jedha. Mee iddoo kanatti waan tokko argee naannoo kanatti appiliidha kan isin argitanii appiliin keessumaa nyaata namoonni nyaachuudhaaf itti fayyadaman yoo ta'e illee biyya keenya keessumaa Oromiyaa keessatti gatii guddaadhaan kan inni bitamu namni hundumtuu bitachuu isaan danda'u biyya kana keessatti garuu bal'inaan argama oomisha isaan iddoo kanatti qaban keessaa inni kun isa tokko jechuudha waan iddoo kanatti harcee keessaa muraasan argaatti jira iddoo kanatti lafa kanatti jechuudha inni harcaa yeroorraa yerootti funaanamee nyaatamuu qaba yookiis immoo namoonni dhimma itti ba'uu qabu jechuudha isa kanaaf kanneen biroo isin daawwachiisna iddoo kanatti dargaggeessan argu tokkotu jira dargaggeessuma as jiraatu Ahmed Muusaa jedhama Ahmed Muusaa magaalaa kana keessatti hojii Oromoon hojjetus ta'e waan manguddoonni hojjetan tumsuurratti yeroo baay'ee argama isa waliin turtii xiqqoo ishee taasisa turtiin keessan waliin galatooma ODM arraa dhuftaniitiin waan manguddoon teenya sila boqonnaa itti fudhattu takka horaa itti fudhattu waan biyyatti dalaguu turan waan takka hoo namni carraan harkatiin kaaka fiyyaa kun baadiyyaa takka hoo keessatti qotee bilaan turin waan abboonni keenya fi akaakonni keenya godhu turan asitti illee nu dabarsu jiranii meeqa sanuma waliin laalla akkuma arkitan bakka kanatti beedii takka hoo akka qonnaatti illee miti kun qimmaadii hin ga'u qonna xiqqoo takka ummataaf asitti kannanii ummanni kun waan adda addaa asitti dhaabbata amma kana abbaa hin beeynu unoka akkuma arkitan timaantim dhaabbatanii timaantim as keessa jira dhobba as keessa jira qaara as keessa jira goommanatu as keessa jira wanni isaan dhaaban kun asitti dhaabaniitiin yeroo gannaa kana amma spring irraa eegalanii illaa Octooberiitti asitti dhaabanii gisee wanni kun vegetable kun gahee ummata ganda kana galuu fi ka ganda kana galillee isaaniif qoodan jechuudha asitti kaawwanni arkitaa jirtan akkuma isin jee timaantimii kunis no goommana keel jaamaani waan tokko tokko waan asitti dhaaban maqallee beekuu dhabuuf amala afaan Oromootti hin beeynu waan islaameeka isaa warra as bakka kana tajaajila kan bakka kana facaafatu jiruu fi dhaabbatee isaan gaafanna kuni akkuma arkitan qaaraadha siin olillee yoo fagaannee deddeemnee hedduu wanni as keessa deddeebinee arku jiru timaantimii fi wanni akka asheetallee as keessa ni jira wanni ammaasis wanni biraa wanni sila as keessatti dawaa jedhaniitiin takkaa'u namni keenya biyyatti illee itti fayyadamu anarrallee sila warra as keessa dhaabbatu manguddoolee kana isaa yoo dubbistanii isaan gaafatanii irraa
xiqqishuu gaarii na fakkaata because isaantu beeka. Baay'ee gaariidha. Daawwattoota keenyaa egaa Amed akkuman isin beeksisee magaalaa Lakkuu keessatti hojiiwwan akkasii ta'ee manguddoota yookiis hojii community irratti bal'inaan kan inni hirmaatu yeroo ammaa kana immoo dhaabbata Senior Linkage Line jedhamu keessatti manguddoota gargaaruu irratti hojjeta dhaabbata Tireeles waliin jechuudha. Mee Amed waan isin gaafadhu keessaa namoonni iddoo kanatti hojii kana irratti bobba'an irri jireessaan ilmaan Oromoodha yookiis manguddoota Oromoodha. Isa kana akkamitti kan isaan hojjetani? Namni asitti harki guddaan harki dhibbarraa harki 70 harka takkaa harki 65 kaasitti gaardanii kana qabu ummata Oromoodha takkaa warra Itoophiyaa jechuudha dhalootan isaan tositti qaba. As keessatti wanni uummanni keenya hedduu akkamitti harkatanii dachii tanatti illee gaafachuu dandeessan akkuma itti jee dachii tana warri kennan warra kanatti wal qixxeessee godhee warra Aksbariidha community garden jedhaniitiin isaan dhaabanii ummanni ganda kana waan silaa ganda kana bareechuu takkaa waan biyyatti godhutu turan as keessa dhufaniitiin haa dalaganii jedhaniitiin akkasitti nama cufaafuu beedii takka xiqqishuma gaggabaabsanii nama cufaaf akkasii kennanii fi namni hin harkatiin immoo amatu ni jijjiirama yoo dandeessee yeroo dheeraaf nima fudhatta. Mee yogguu wanna kana facaasanii lafa kana yuunivarsiitiin Ogesberg haa kennu malee sanyii isaan facaasan kanas ta'e bishaan itti fayyadamuutu jira bokkaadhaan miti kan isaan irra jireessa fayyadamanii biyyoo barbaaduutu jira akkasuma immoo dhimmoota garaagaraa barbaaduu danda'u manguddoonni kun isa kana akkasuma immoo yeroo kam akka eegalan illee quba qabdaa waggaa meeqa lakkoofseera Oromoon lafa kanarraa erga qotachuu jalqabe? Gaaffii gaariidha. Gaardanii kana akkatti yaadadhuutti yeroo dheeraa ture osoo bildingiin kun amma haaraa amatuma 5 duratti ijaaramee duraan bildingiin kun hin turre illaa achi gadiitti bal'ateetiin jiraatu ture. Inni kun amata 10 duratti gaardaniin kun jira san durallee jiraatu hin oolu. Akkasumatti wanni isaan dhaabbata wanni asii dhaabbatan kana wanni Aksbar kennu biyyee achi jirti biyyeen ilaalla biyyee achi ofii fudhatanii waan facaafatan immoo waan dhaabbatan kana vegetable adda addaa kana ofiif magaalaa deemanii sanyii bitatanii illee dhaabbatan jechuudha. Kana isaanumatu godhamanii fi bishaan rootoo naannoon as jirti asumarraa waraabaniitiin asumarraa obaasan jechuudha bishaan kana. Daawwattoota keenyaa egaa as magaalaa Lakkuu gama Minneapoolisitti argamna naannoo Oromoo Streetii jechuudha. Bakkee kana Oromoon bal'inaan kan jiraatudha. Baay'inaan Oromoof Sumaaleedha kan naannoo kanatti argamu. Kanaaf Oromoo Streetii fi Sumaalee Streetii illee fageenyarraa dhiyoo marratti argina. Fimbiroo qonna kana yogguu qotanii namoota naannoo kana jiraatanii bilisa kennu kan jedhuun odeeffannoo argadhe. Mee isa kana xiqqoo ishee nuuf kaasi hojii chaariitii yeroo adda addaa hojjetta waan ta'eef sana gabaabsii nuuf kaasitii manguddoota faana turtii haa taasisu. Hojiin kun manguddoota ganda kanaa bichaatiif miti manguddoota fedhes haa ta'u bakka fedhallee haa ta'u dhufaniitiin harkachuu danda'anii immoo hojii kana harki guddaan bakki irraa dhufee manguddoon teenya maaliif namni dachii tana namaa kennu nama faranjiiti nama afaan faranjii qofa beeku imeelii fa'aa itti katabneetiin maani kaajaniin itti gaafatamtuun bakka kana isiif akkanatti namni akkana qonna kana barbaada jenneeti akkasitti irraa fuudhuu turreef jechuudha yeroo dheertuudhaaf amma immoo fiifuu ni dhufti gujee dhuftee afaanumaan namni afaan namaa heeku hojii dhufaniitiin oorruu barbaada jennaan akkasumatti namaa kanatti jechuudha akka duraanii san hin jabaatu piroosesiin laaffistee jirti. Tolee daawwattoota keenyaa egaa irra dedeemnee manguddoota kanaan kan isin waliin turtii taasisnu ta'a isaan immoo egaa baay'een isaanii baadiyyaa Oromiyaa keessatti dhalatanii Oromiyaan immoo waan uumamaan badhaase waan danuu qabdi asitti immoo biyya baqaa keessa jiru baqaadhaan jiraannullee waan biyya keenya biyya abbaa keenyaa keessatti beeknu baay'ee isaa hojjechuun ni dandeenya miira jedhudha kan isaan qabanii egaa waan iddoo kanarraa hojjetan immoo akkuma dargaggeessi ammaa nuuf kaase Amed namoota naannoo kanaafis ta'e namoota biroodhaaf bilisaanii kan isaan qoodan kana jechuun namoonni biyya bakkee keessa gaafa jiraatu mootummaa manguddoo yogguu ta'u mana keessa taa'ee waan biyya kanatti keessumaa namoonni depression jedhan dhibee akkasiif saaxilamuurraa waan akkasii ba'ee hojjechuu waan tokko sana qofallee osoo hin taane akkasuma immoo walii isaanii arganii iddoo kanatti waliin dubbachuullee danda'u inni kunis waan biroodha jechuudha turtiin keessan waliin haa ta'u manguddoota iddoo kanatti argaman keessaa dubbisna warra iddoo kanatti arginu eessatti dhalattanii hojii kana yoom eegaltanii kan jedhu faasaan gaafannaa turtiin keessan waliin haa ta'u akkam jirtu? Nagaa. Mee qonna keessanii kun? Kana kan keessan? Tole waa'ee kanaa isin gaafachuufan jira. Waa'ee qonna keessanii kana nuu kaasuudhaan dura biyyatti qonnaan bulaa turtanii isin maaliif waan kanatti bobbaatani mee? Qonnaan bulaa turre waan kana jaalannee amata 3 keenya amma hanga bakka kana qotu jiru. Aye waggaa 3 kana keessatti egaa wayita kana qottanii yaadannoo maaliitii qabdu biyyatti yogguu kanatti bobbaatanii jechuun isa kana immoo maal faadha mee waan kana nu agarsiisaa mee baay'ee isaa beekuu dadhabna waan ta'eedha. Timaamtim jaaniin kana. Aye kana dubbaa jaaniin gaa biyya teenyatti
Buqqee jechuudha. Buqqee dubbaa. Ayyee. Dubbaa ni nyaatan. Ayyee. Kana timaamtii kana barbaree qircaa jennaan. Ayyee. Akkasitti kana hunda dhaabnee irraa oomishachuu jirra amata 3. Isa kana gaa isin ofii keessaniif fayyadamtu moo namootaaf qooddu moo ni gurgurtu? Ifi fayyadamnaa kaanis ollaa keenyaaf kan hundaaf qoodna oguu bilchaate. Egaa yogguu kana facaasani isintu sanyii isaa fidatee iddoo kanatti facaasa moo jaruma warra yuunivarsiitii kanatu isin gargaara? Jarri warra yuunivarsiitii nuuf fidanii yoommoo jarjarree eeggachuu baanne ifumaaf binnee dhaabbanna. Egaa isin wantoonni iddoo kanatti jiran raafuutu jira, waan amma harka kootti qabadhe kana agartu appiliitu jira, waan hedduutu iddoo kana jira. Isin maaliif isa kana yookiis timaatimii kana filannoo keessan godhattamme? Filannoo keenya wanni godhanneef hedduu isa kana waan mana keessatti barbaachisaa ta'eef. Ayyee. Magaalaa bituuf hedduu barbaachisaa waan ta'eef isa kana dhaabbachuun nurra wayya jennee isaa fi dubbaa kanaa fi qircaa tanaas akkasii waliin dhaabne barbareetan. Yeroo hagamii keessatti isiniif ga'ame wanti kun? Baatii 3 moo kan ni ta'a. Baatii 3 gidduutti asii fudhattanii galtu jechuudha. Baay'ee gaarii. Tole egaa isa kaan booda haasofna. Mee namoonni yeroo adda addaa umurii keessan jiranii isin manguddoo Oromoodha. Yeroo tokko waan akkasiis ba'anii osoo hin hojjetiin mana keessatti istireesii garagaraaf saaxilamuutu jira. Biyyi kun immoo biyya namaati. Namni rakkoon afaanii jira. Afaan sana hubachuu dhiisuun jijjiiramni aadaa jira. Waan hedduutu nama rakkisa. Namoonni akka keessanii waan akka kana akka hojjetaniidhaaf maal jajjabeessitu mee qeema isaaniittiyyu? Hoottaa jenneetti asii jaamne. Bakka kanaa tanatti bakka kanaa jira waan gaarii jira kun uummata yuunivarsiitii asii kanaatu nama hira isaan bira dhayne itti wal mari'annee akkasii lafa tana fudhatanii hoottaa jenneetti kaafna. Ayyee galatooma ulfaatota keenyaa egaa namoota iddoo kanatti argine keessaa manguddoon Oromoo as jiran kun iddoo kanatti waan akka buqqee kan jennu haaluma wal fakkaatuun timaatiman oomishaatti jiraadha kan jedhanii manguddoon iddoo kanatti argaman namni biraa maal jedhu waliin kan daawwannu ta'a. Akkuma isin beeksisne amma immoo manguddoo biraadha kan iddoo kanatti arginu ooyiruu mataa isaaniitti kan qaban lafa qonnaa jechuudha. Iddoo kanatti egaa kan isaan kaasanii waan akka beed yookiis immoo waan akka siree irratti hojjetanidha kan isaaniif kennaniiran jechuudha. Baay'ee gaggabaabaadha. Manguddoon kun maal jedhu? Jalqabatti mee maqaa keessan nuuf himaa, eessa jiraattu, wanna kanoo waggaa meeqaaf hojjettanii isa kana mee nuuf kaasame? Nuyi amma lafti kunis kiyyallee matii ka obboleessa kiyya duubeeti. Ayyee. Namni sun amma biyya waan dhaqee fi lafti tun lafanarraan boliini obboleessa kiyya naa laali naa jabeessi jedhee akkasiin ammanis waan kana akka lafan bullee fi Oromoo wal gargaarti biyyatti illee duruu wal gargaarti. Kanaaf waan kana amma irratti facaafne gizee gaheessi ollaa kennallee kennina. Dhaaltanii jirtu jechuudha lafa. Ndaalleen obbolummaa fi ajuma tokko wanni wagguma tokkocha kana malee himanni hin jennu. Maaliif dubbiin keessa waan tokko na yaadachiise keessumaa Oromoon lafti keenya lafee keenya jedha. Keessumaa immoo kana irratti Baqqalee Garbaa waan itti yaadatamu guddaatu qaba. Lafti keenya lafee keenya jechuudhaan keessumaa yeroo maaster pilaanii jechuudha. Mee iddoo kanatti kan arginu keessa boqqolloo faatu jira iddoo kanatti. Maali boqqolloon keessanoo fireema muraasa iddoo kanatti maal faa dhaabdan waan dhaabdan nuuf kaasame? Wanni nu dhaabne timaatimii dhaabne kun ammallee qaaraa dhaabne kun ammallee xeenaddaama. Ayyee. Xeenaddaamallee dhaabne ammallee. Achirree raafuu xiqqoo qabdu. Raafulleen hin jirtu kun raafulleen hin jirtu. Ayyee iddoo kanallee tole egaa baay'ee gaariidha. Biyya yogguu turtan isin qonnaan bulaa turtani moo akkamitti waan kana gonfattani? Qonnaan bulaa ture. Naannoo kamitti qotaa turtani mee? Naannoon keenya Liiban jedhanii gara Booranaa sani. Ayyee. Qonnaan bulla. Waggaa meeqaaf qottan biyya sanatti biyya kana waggaa meeqa jiraattan? Ani amma aga dhufe waggaa 5. Isa dura qonnamarra turtanii jechuudha? Ani achitti dhalootu kiyyaayyuu achuma biyya sanii hin qotaa inni gadas hin qotas. Baay'ee gaarii maarreen egaa yeroo kana immoo naannoo sana keessatti beela hamaadha kan gaggeeffamaatti jiru keessumaa gama Baalees yoo fudhanne gama Booranaa keessatti namni beelaadhaaf kan inni saaxilamaatti jiru. Biyya kanaa immoo isin waqtii bonaa miti kan isin eegdanii facaastanii bishaan iddoo kanaa kun akka jigsaa jira waan akkasiidha kan isin itti fayyadamtanii. Rooba eegdaniitti facaastu moo biyya kanatti bishaan kanadha kan isin dhimma itti baatan? Gizee roobatuma facaafna ammoo bishaan baambaa kanallee ni tattaqqabna. Bishaan baambaa kulleen akka malee nu gargaari. Haa ta'u egaa yaadannoo keessan qonna keessa turtanii boodatti deebina. Ammaaf kanumaan jennee gara manguddoo biraatti dabarra. Gaariidha. Obboleessi keessan duubee waggaa meeqaaf iddoo kanaa qotani mee? Inni gara waggaa 10 oli harkaa qaba lafa tana. Lafa kana? Waggaa nima qotu? Waggaa hunda hin qotaa amma baruma kana inni biyya dhaqee innaan lafti tun narraa nafiin jedhee ana obboleessa isaa wakkalatee deemee alleen lafa sana akkuma inni yoo dhufe yoo waan ijji isaa arge waan bareedduu arguuf hojjedhe
ammallee haga amma waan as keessa argamnellee ollaa kennaaf waan kana hundaafuu gizee duraa sinis anaafis mana kiyyaafis naa kenna akkasitti amma jabeessutti jirra. Gibratti kaffaltaniitu lafa kanatti? Hin kaffallu lakki. Biyyattuu gibira hin kaffaltu ture? Hin kaffalla akkamitti hin kaffalle? Warri ammaa gibira hin kaffalanii mootummaaf jedhama. Amma hin beeknu haga biyyaa baane amma waggaa shanii ka durii gaafa durii inuma kaffalla gaafa Haile Sillaasees kaffalaatuma turre gaafa dargiillee akkasuma. Akkas ta'e gaafa Haile Sillaasee wannoo fa'aa kaffaltuu jedhani mootummaadhaa fi midhaanuma kaffaltuu jedhani mudannoon sinis hin qaqqabeera laata? Mudannoon sun hin dhaqqabne gibira jedhaniituma kalafaa nurraa fuudhani. Malee midhaan isin harkaan fudhanne? Gara Booranaa san wanni midhaan harkaan fudhanne sun hin dhaqqabne gara Booranaa keenya. Yeroo sana bilisoomtaniitu jechuudha isin? Warruma loon tikfannaa irra guddaan keenya loon tikfata haa ta'u ammoo wanni jiruu keenya irra guddaan aanan dhugnaa. Namni ammoo facaafatu siin jira irra guddaan keenya loon jiruun keenya. Haa ta'u ulfaadhaa. Manguddoo iddoo kanatti argaman nama biraas dubbisnee isin biraan geenya kallattiidhaan kan nu caqasaatti jirtan immoo gama Oromoo Diyaasporaa Miidiyaa haaluma wal fakkaatuun gama Tafarii Adaree tuubiidhaan kan nu daawwachaatti jirtanii waan Oromoon Diyaasporaa yookiis biyya bakkeetti hojjetu keessaa qonnis waan tokko jechuumaaf xiqqoo ishee magaalaa gurguddaa isin daawwachiisuurra waan Oromoo Oromiyaa fakkaatu isin agarsiisna jenneeti kan isin biraan gaatti jiru nu waliin tura. Maqaan keessan eenyu iddoo kanatti akkamitti jalqabdan? Maqaan kiyyaa Muhammad Said jedhani biyyaan irraa dhufee aanaa Goloodaa jamma Mayyuu Muluqee akkasitti amma eegaan biyya sana dhufee amata 5 jechuudha. Akkamiin iddoo kanatti hojii kana eegaltani? Iddoo kana akkamitti hojii kana eegalee goddanyaa tokko duubee jedhanii akkasitti arma dhufee naa kennaa jedhanii si dura lafti dhumte naan jedhanii kootti juma tanarratti dalagii naan jedhe akkasirratti tasaa sanarratti dalagee jechuudha. Meegaa isin manguddoonni yeroo adda addaa biyya kana keessatti garri deemanis waan tokkos nama rakkisa yoo umurii malee dhufani rakkoon afaanis waan biraati. Iddoo kanatti namoonni iddoo kanaa isin gargaaraatti jiru warri yuunivarsiitii kanaa iddoo kanatti akkasiin qotatta waan isin gargaaran qabu? Ni qaban jarri kun lafa tanallee tara jammalee namaaf ni kennani biyyee tanallee isaaniitu deemee itti fida. Shiginyii tana immoo nuutu deemee maallaqa keenyaan fidee irra dhaabbataa jechuudha. Bishaan kanallee isaantu nu irraa kafala jedhanii bananii isaantu obaafannaa jechuudha gunduraa caame. Guyyaa guyyaadhaan dhuftu moo iddoo kana yeroo gammagamiitti dhuftu? Guyyatti immoo gulama ganama yooniin deemuu baadhees dhufeetiin obaasee deema asrii masaa akkanaa dhufeetiin obaasaa jechuudha. Bakkee ba'anii waan tokko hojjechuun isaan rakkisa rakkoon afaanis jira. Asitti immoo namoota manguddoota Oromoota argina kun akkuma argaatti jirtan naannoo kanatti manguddoota Oromooti kan agarru. Yogguu asitti wal geessanii isa kana qotuudhaan alatti ni haasoftu maal fa'aa haasoftu mee? Amma waan qonniti tun waan nu irraanfachiiftu waan silaa biyyatti dhiifnee yaanne san walitti dhufnee anis akkatti okii barbareen dhaabe okiin akkattiin boqqolloo qotee arkee okiin akkattiin timaatiin qotee jennee walitti himnee bakka isaanillee bakka shiginyiin tun qabsiisanii uummanni nagaadan itti gurgurattu nu geessanii afaan waan nu dura jiraniif waan beekaniif akkasitti waan kana nu hojjechiisanii jechuudha. Manguddoon na dura arma jirtu. Meegaa isin biyyatti jimaadha yookiis caatiidha moo kan isin qabaachaa turtani waanuma akkasii timaatimiif boqqolloo fa'aa kana oomishuu turtani biyyatti? Ani biyyatti duraan mishingaadhaan oomishuu ture. Jimaalleen zabana kana dhufee gibirinnaan biyya teenya dhufee timaatiif kana shanyiidhaa fi eela bishaanii barbaadadhaan jedhanii eelaan dur waan mataa keessatti gaafaan ijoollee beeku ooyiruu keessa qotee eela san bishaan baasee shiginyii tana naa fidanii akkaan timaatiif kanaa fi kuduraa kaarotillee walaa shunkurtiillee shanyii fidanii akkaan itti qabsiisu na barsiisanii ooyiruu san irratti akkasitti dalagadhee jechuudha. Haa ta'u guddaa galatoomaa. Ayyee galatoomaa isinillee. Maqaan kiyya Dijjaa Faachan jedhan. Ayyee asitti maal hojjechuu jirtu? Oobuu sana obrannee bisaan itti naqannee jasiin baatee goomman fa'aa shunkurtii fa'aa waa irra cirannee tomaantimii tan fa'aa. Baay'ee gaarii. Baay'ee gaarii nu qarqaarti. Addana kanatti Oromoon baay'eetu jirtu. Iddoo kanatti maal fa'aa hojjetu namoonni isa oomishtan kanoo maal fa'aa gootu mee waan iddoo kanaa walitti qabdani? Guddoo jirti duuba namuu Amerikaan akka biyyi teennaa hin jirtu namni waliin argu. Ayyee.
Guyyaa am war kana ju olla kiyya waliin garuu maqaa warraan beekoo jaasi garra salaamu alaikum waliin jenne wal birbaanee dabarra. Akkasuma jettanii deemtu. Deemna. Ayyee guyyaatti see meeqa dhuftu iddoo kana? Arma guyyaatti hin dhufu guyyaa lama sadii olee dhufe bisaan itti naqa. Ayyee maali mee wanti kun maaloodha? Kun kabbichi nan afaan Kiswahiliitiin beeka afaan Oromootiin hin beeku. Ogomma raafuu kan jennu waan akka raafuuti. Raafuma. Raafuu adii. Raafuu adii. Ayyee. Kunilleen barbare. Ayyee. Kunillee nyaanya natti maantime. Ayyee. Kulleen karooti. Ayyee. Kulleen maani maharagwe na afaan Kiswahiliitti afaan keenyatti maqaan isimaan bolokkeedha moo maal jedhan? Bolokkeedha? Ayyee. Akkas jedhani waan kana oofrana kan digirii kan irra ciranna oofruun xiqqoo hin qabdenne. Waggaa meeqa jiraattani biyya kana? Ana waggaa 18 jira. Biyyatti qonnaan bulaa turtanii? Bisheenatti. Biyya kamii dhuftanii? Ani biyya Booranaatti dhufu Mooyyalee. Gara Mooyaaleedhaa dhuftanii? Baay'ee gaarii. Mooyaaleetti waan qabdanuma asitti hojjechaa jirtu jechuudha. Akkas. Biyyatti illee beektu wanta kana? Beeku. Kuni qaaraadha? Qaara. Yeroo gamii booda ga'a wanti kun? Yoo biiteen taatti qoomii labata ka biishana qorsaan oofranii hurree dhufa. Dafee ga'a? Dafee dhufa. Ayyee? Akkas. Torbeema booda dhufneetu qaaricha barbaadna ka. Ayyee. Haa ta'u ulfaadhaa kaayyee. War torbaanii rabbiin nu tolche. Ameen. Dhugaadha. Iddoo kana garuu dubartoota baay'ee agarre. Manguddoota baay'ee iddoo kanatti dubbisaan ture. Dubartoonni hin jiranii iddoo kana? Jirti. Kennayyuu lama ijoollee akkoowwanii kun obboleessi dhukkubee deemti ka oofri suni. Tunillee ilmaan mucaa isii harkaa qabdi ijoollee xixiqqoo. Kanaaf dhufuu dadhabde. Ani ammoo maani akka isaan dhuftan hin beeku. Goommaan dhufee laalladhe. Bolokkee tana yaayuu waagii dhahee beektaa gidansaan baane. Ngattu keessa guuree midhaan hin qabdu. Maali wanna kanaaf qoricha isiniin kennanii akka biyyaa maaliif waagiin isin jedhaadha? Nuun kenninu. Isinitu hin gaafanne moo isaantu isin dhowwate? Nun dhowwanne hin gaafanne. Isintu hin gaafanne? Ayyee kaa nagaan. Sanileen ulfaadhaa kan gadhuuftanii waan nu gaafattanii nu barsiiftanii. Ulfaadhaa. Ayyee hordoftoota keenya egaa akkuma jalqabatti isin beeksisne ooyiruu garagaraadha kan isaan qabanii waan garagaraadha kan isaan iddoo kanatti oomishaatti jiranii kan na biratti argitanis ammas manguddoo Oromooti. Oromootu bal'inaan iddoo kanatti jira jechuudha. Maqaan keessan eenyume? Abaadir Mahammad Yusuf. Naannoo kana jiraattu? Amma maal gochuu jirtu? Bishaan obaasuu jiru. Maal inni waan isin obaastan kun? Walaa kuduraa, timaantii, uduree, baaqelii, barbaree kana hunda dhaabni harma keessa qabna. Waggaa meeqa waan kana hojjechaa jirtu? Amata shanfaa geenye boo. Amata shani kana iddoo kanatti hojjechuu jirtanii? Ta'uu barsiilaa gurguddoo barbaadna. Lafa bal'aa barbaaddu? Maarreen otoo amma isinii fi baadiyyaatti lafa bal'aa isiniif kennanii oomishuu feetu? San barbaadna numaa'u. Akkam isin umuriin keessan meeqa amma? Itti gammanna. Umuriin keessan amma meeqa dandeessu? 98. 98? Ayyee ka maali isinii jaarsa manguddoodha akkamitti dandeessanii baadiyyaa qotture? Rabbiin naa godhe. Ayyee baga isinii ta'e. Tole kan biroo kan isin gaafadhu. Naannoon hin qotama. Naannoon hin qotama yoo itti gadhiisa. Sangaan otoo isin itti kennan. Ammayyuu isin qeerroodha jechuudha. Qeerroon Minisootaa mootummaa dararaa jiru isinilaa? Haa ta'u mee. Maqummaa kiyyaa maqaan ulfuudhe qeerroo. Maqaan keessanuu qeerroo? Qeerroo. Qeerroon erga waggaa muraasaa mitiiree kan beekame qeerroon kun baay'een beekamu isin dura beekamtan jechuudha. Qeerroo jechuun maal jechuudha mee? Qeerroo jechuun dardara bakka ga'e hammaan tana agartee firra loluu danda'u. Kataphachuu danda'u. Sani. Baay'ee malee isin amma isaanumaa jechuudha. Rabbiin nu godhe alhamdulillah. Ayyee isiniif haa ta'u umurii dheeraa jiraadha. Biyyatti isin qonnaan bulaa turtanii? Namni xiqqaalleen akka keenya kanatti haa hamilu jechuu qabna. Ayyee. Biyyatti qonnaan bulaa turtanis? Maal fa'aa qottu ture? Midhaan ni qonna. Buna ni dhaabna. Shankooraa muuza ni dhaabna. Kana hundaa'u xiqqimii horii ni horsiifna. Kana hunda xiqqimii isaa honga keenya jirra. Kanniisallee horsiifne. Ayyee ka isin qonnaan bulaa jabaa turtanii jechuudha. Akka mootummaan ammaa jedhutti qonnaan bulaa adda duree turtanii jechuudha. Adda duree taanee jirra. Waggaa meeqa erga biyya kana dhuftanii? Amma amata 24. Amata 24 iddoo kana jirtu? Akkamiree jireenyi biyya bakkee kuni? Jireenyi gaariidha ammoo nuti biyyuma teenya toluu feena hedduu. Maal barbaaddu amma umuriin keessan ganna 98 garuu hin quufanii bara addunyaa. Ayyee hin quufan. Dhugaadha. Sirrii jettani gaaffiin kiyya. Fakkeenyaaf isin amma biyya kana ganna 24 kan isin jiraattan akka jettanitti biyyaaf waan yaaddan qabdu amma biyya kootoo naqee akkas godhe kan naqee bar biyya.
Si'a shan deemtanii? Hogguu shaniin dhaqee taa'ee. Akkam ree biyyi keenya maalirra jirti? Biyyi keenya gaarii dhagaa namni akka dur hin ta'u malee akka namni ammaan tana akka durii waliin jaalatu xiqqoo cinqii qaba. Nuti immoo akka dur keessa jirru yaannaaf lafa biyya keenyaati. Amma gaa isa si yaaddan sana akka ta'uudhaaf uummannis ta'e mootummaan hundumtu maal gorsitu? Siima dhagaye. Ayyee. Namni guddaan kun jijjiiramee jira akka duriini. Qeyroo inni jaantuun odoo namni tokkollee warri duraan cimee histii bare keessa jiraachuu baate waan takka abbaa qeyroon tun. Rabbiinis ni gargaara ijoollee rabbumaa waliin bahaa dhiyoo wal taasise malee waan namni godhee miti. Kanaaf caalmaatti iyyuu gaarii madhaa kan jedhudha kan. Gaarii wallaahi. Ulfaadhaa kamee xiqqoo ishee egaa waan iddoo kanaa oomishtani gabaatti dhiyeessitu moo ofii keessa nyaattu moo firaaf laattu? Nama aalii keenyaa ollaa keenyaatti ilaannee wajji guurrannee nyaannee dhuunee itti taphanna. Waan yaadattan qabdu qonnaan bulaa yogguu turtan biyya gaafa turtan? Ni yaadanna. Maal fa'aa yaadattu biyyatti mudannoo addaa yogguu qottan? Bargaa gabarummaa honga geenyeetu jirra sibiilni maal dalagaa hin baane. Waan dalagaati buna akkatti dalagan midhaan akkatti qotanii irraa quufan san hundaa'uu rabbiin gaamman tana biraan yaadu. Gara kamii Oromiyaa keessaa gara kamii? Oromiyaa Harar. Gara Harargee kanaa? Baay'ee gaarii jimaa oomishtanii tolchite? Jimaanis daran amma jimaatu hedduu. Lafti jimaa keessanii amma eenyu ijoollee keessaniif kennitanii moo akkam gootarree? Nama keenya harkaa qabu. Ayyee. Waan irraa danda'an amma booddeen kana baankii kaayaniiti nama miskiinaaf kennan. Baay'ee gaarii inni kun waan gaariidha. Wanni rabbi asii rabbi kadhachuu jirraan jaalkanii guyyaa. Waa'ee maalirratti kadhattu? Wanni itti kadhannu yaa rabbi biyya teenya tan tolchi du'aa sirraa dhaabi dhaballee irraa dhaabi qoonqoo dhumu jiruusi yaa rabbi akka durdaranitti nu deebisi jennee kadhachuu jirra. Baay'ee gaariidha inni kun kadhata guddaadha. Rabbi kadhachuu jirra. Baay'ee gaarii. Amrii hunda rabbuma harkaa qaba dachiis rabbii harkaa qaba namallee rabbii harkaa qaba. Tolaan rabbiin waa fedhu jennee kadhachuu jirra amma halkanii guyyaan humnichi teenya waan biraatiin kadhuma rabbiiti. Dhugaadha kadhannaa waan guddaadha. Haa ta'u. Alhamdulillah. Ilma xiqqaas rabbi faayidaa godhee warra wal jaalatu rabbi haa godhu. Riskiillee rabbitti haa arjoomu dhaballee rabbi irraa kaasu rabbi haa araaramuuf. Wanni kadhannuuf tana. Hanga dandeenyu nama rahmata rabbii wal ga'e malee nama kun hanga danda'u nama gargaara malee nama gargaaruu hin danda'u. Ulfaadhaa ayyee. Isinillee kakkanatti nu gaafatees faayidaa rabbi isin haa godhu. Haa ta'u galatooma ayyee. Daawwattoota keenyaa iddoon nuyi itti argamnu bakka ilmaan Oromoo magaalaa Lakkuu keessatti argamanii hojii qonnaa hojjetan. Akkuma isin daawwachiisuudhaaf yaalle kallattii kanatti oomisha hedduu argina. Kuduraalee fi muduraalee nuyi itti argamnus bakka Yuunivarsiitii Augsburg jedhamutti gama Cedar Riverside'itti argamutti kan nu argamnu. Oomisha kanaan waan hedduu isin daawwachiisuu yaalleerra tafarii waliidhaan iddoo kanatti kan agarru immoo nama biyya kana jiraattu akkuma namoota keenya garuu bifaan adda taatedha. Ishee waliin xiqqoo ishee turtii taasisna. Oromoo qofa miti jechuudha. Oromoon persentii guddaa haa ta'u malee. Hey, nice to meet you. Hi. I'm from Oromo Diaspora Media. What's your name? What are you doing here? Hi, my name is Iru. I'm doing gardening outside here. This is my garden. You can see I have some tomatoes, peppers, and basil, and some water spinach, which is a Chinese vegetable. All right. Yes. Which one is Chinese vegetables? This right here. All right. It's called water spinach. Okay. Yeah, and you can just eat the leaves. Okay, just the leaf. Uh-huh. All right. So when you guys eat this one, just you eat the leaf or you guys use some other things like bread or something? Usually we can stir fry it with garlic. Okay. Some garlic, Okay. and then put some oil and salt, pepper. I hope it's delicious, right? Yes, it is. Wonderful. Very tasty. Wonderful. So this is the only one you got from Chinese, but the rest is from here, right? Yeah. Those are common in China, like those kind of tomatoes and other things we have seen over here. Here, I don't know their names, honestly speaking. So Yeah. do you guys use all this kind of things in China too? Yeah. Like all the other things, yeah. And this is a Thai basil, so I think it's from Thailand mostly. But I like them. I put them in the soup, in vitamin food. Do Okay. you know the rice? All right. Yeah, beef noodle soup. All right. I like to make them, and then you put those in the soup. It's pretty Hey, good. I have one question because you are unique here. One, you are young. I think so. You are young, right?
But Yeah. I see very elders here, Oromo elders who are working here. Yeah. So you have been with them most of the time. So what do you feel when you are working with very old people here and you are one of the youths I've seen here? So what kind of message you have for especially elders and youths too? I feel they are pretty nice. So they know more than I do, like gardening or doing farming, right? So they will tell me, oh, which is good, how to remove what plants is not good, like what is weed sometime, right? So they can help me identify some of the plants, right? Because I don't know, they have more experience. So they will help you. Yes. Wonderful. Other thing, are you a student or are you resident of here? I just a neighborhood. Okay. Yeah, I live right there. My husband is a student at Okay. the UMN. All right. Is there anything, any support you guys get from August Giring University while you guys are doing this kind of farming? Cause I really like gardening. I like being outside in the nature. Also, I like my own growed organic food. Okay. You don't put any chemicals, right? I don't use that. So it's really organic. You can eat them. It's very healthy for you. Also, it's just nice to be in the nature, right? All right. Yeah. Especially in a city where you don't find much outdoor places to go, right? All right, So good. this is really nice. My last question Yeah. here, as I said before, and as you said, there are many Oromo elders here who own different bed here, and they have different kinds of vegetables and fruits here. So, is there anything you learned from Oromo's culture? Anything, something special in terms of helping or in terms of their culture or something? Did you try to ask them? Of course, many of them they have language barriers, but how do you communicate them? And something you learn from them? I do have a friend from my friend neighbor. Okay. She's from Somalia. Okay. Somalia. Yeah. Okay. Yeah. She tell me they grow special kind of herb, right? Okay. They usually eat. Okay. And yeah, I've tried that. It's pretty good. I forgot the name, but they teach me the spices they use, which is really different than what I usually grow, right? So I learned a lot of things from them. All right, thank you very much. Ayah daawwattoota keenyaa egaa akkuma jalqaba irratti isin beeksisne qophiin kun nu daawwachaatti kan jirtan gama Oromoo Diaspora Media haaluma wal fakkaatuun tafarii adaree tuubii irratti nu daawwachaatti jirtu manguddoota Oromoo magaalaa Lakkuu Minneapolis St. Paul gidduu jiraatanii gara giddu galeessaa waliin kan turtii taasisaatti jiru. Turtii keenya keessatti immoo baay'een keenya Oromiyaarraa miila fageeffannee jiruu baqaadhaan biyya bakkee jiraannus waan ittiin biyya keenya yaadanuu danuu qabna. Isaan keessaa tokko qonnaadha. Qonni immoo lafa magariisa badhaatuu taate kan uumamaan Oromiyaadhaaf kenne Oromiyaan jirti jechuudha. Amma manguddoota iddoo kanaa waliin lafa isaan qotanii ooyiruu kana keessatti waan isaan oomishan danuu isin daawwachiisaatti tureera. Kuduraalee fi muduraalee danuu iddoo kanatti kan isaan oomishaatti jiranii namoota iddoo kana keessa jiran keessaa immoo irri jireessi isaanii Oromoo ta'u viidiyoon immoo isin agarsiisuudhaa dandeenyeerra. Hagaa xumuraatti waliin turaa jenna. Amma immoo namoonni jiruu baqaadhaan jiraatanii manguddoonni buleeyyiin yookiis immoo biyya lafaa kanarraa jiraatanii muuxannoo guddoo qaban dhaamsa maalii qabu laata? Jireenya biyya bakkee kanoo akkamitti ilaalu? Gaafa biyya keenyarraa miila fageeffannu afaan nutti jijjiiramuun jira, nyaanni nutti jijjiiramuun jira, haalli qilleensaa nutti jijjiiramuun jira. Waan baay'eensaa akka biyya ofiin ta'uu jechuudha. Tarii mudannoo maalii qabu manguddoonni kun? Isaan waliin ammallee turtii gabaabduun taasisaa nu waliin turaan isiniin jedha. Haga xumuraatti qophii keenya immoo gama chaanaalii 16ffaa haaluma wal fakkaatuun keelii reediyoo 101 qabxii 7 nu hordofaan jira. Itichaa guddataati. Gara suuqa sanatti immoo tafarii adaree argitu kan akkasitti nu babbareechee miidhagsee isin biraan geessisu jechuudha. Awaash Awutoodha. Nu waliin turtii taasisaa. Amma qonna keessan ilaallee isin biyyatti illee qonnarra turtanii as biyya kana erga dhuftanii immoo hojii qonnaa kanas amma xiqqoo isheen ima yaaltu lafa bal'aa immoo barbaaddu. Barattaan immoo lafa qonnaa bal'aa isaarratti wal geenya gaa rabbiin waa jiraachisu malee. Akkana meegaa biyya bakkee kana yogguu jiraattanii waan biyyatti
yaadattaniif waan biyya kanatti dhabdan maal faa qabdu mee xiqqoo ishee nu yaadachiisa. Teenya jiru as hin jiru. Haala kophaa qaban biyya kanattis nuti haala kanaanis wal taanee jala deemuu jira. Haaluma asii kanaaf. Ka biyyaatis itti yaada qabna. Akka duritti rabbiin waa deebisi jennee kadhachuu jirra. Irratti gammanna biyya keenya biyya rabbi haa tolchu jennee kadhanna rakkoo rabbi haa baasu tola rabbi haa fedhu wanni nuti kadhannu tana. Umriidhaas nuu kenne alhamdulillah. Ammoo ammas umrii rabbi nuu kenne waan rabbiin nama dallanurraa nu tiisee yaada keenya muraada keenya rabbi nu waa guutu jennee kadhanna. Isin amma manguddoo ganna 98 jettan yoo dogongoruu baadhe meegaa maal faa hawwitu maal faa yaaddu keessi keessan sa'aatii kanatti maal faa isin hawwa keessi keessan waa'ee biyya keessanii Oromiyaas haa ta'u waa'ee saba Oromoo kanas haa ta'u waa'ee garee jireenya keessaniis haa ta'u keessi keessan maal yaada har'aa fi kaleessa yogguu ture keessa wanta jiru maal dhaamtu dargaggoota kanaan ijoollee akkasi kan jettanii gorsitan. Wanni dhaamnuuf nuti akkuma dursanitti akka manguddoo wal jaalattisanii wal jaalatee ilmi namaa dantaaf wal jaalachuu dhugaa wal jaalatee hojii jiraachuu islaamummaa irratti hundooyinee jiraachuu dalagannee halaal keenya nyaannee sadaqaa kennachuu wanni nuti feenu. Ayyee guddaa galatooma. Tole daawwattoota keenyaa egaa amma immoo as manguddoon biratti argamu. Kan keessan eewu manguddoo ganna meeqaati isin biyya kana waggaa meeqa jiraattanii waan biyyaa fi biyya kanaa wal bira qabdanii yogguu ilaaltan maal faa yaadattu waa'ee Oromiyaa waa'ee qonnaas. Ani maqaan kiyya Mahammad Sa'iid naan jedhani Oromiin kiyya akka jaara kana na katabetti amata 60 jira jechuudha. Asammoo eegaan seenee amata 5 fi cinaan jira. Saniifuu eegaan arma dhufee Oromoo keessaan dhufee jechuudha. Warri na dura afaan rakkoo hedduu keessa dabarsee dhufe ani warra na dura jiru Oromoo na dura jirtu keessa dhufe haalli biyya teenya akkatti qonnee fi akkatti oomishnu laalee dhiiroo biyya akkatti lafa jirtu biyyi teenya tulluu fi gaaraa waan taateef diriirtuu tana odoo irratti oomishuu barbaanne shunkurtii dhaabuu timaatim qotuu boqqolloolee facaafachuu waan cufa qonnarraa turree jechuudha. Aseegaan dhufee moo waan kana seenee akkatti jaalli kiyya tokko armaan fidee qottu asii lafa tana nama kennanii hanga biyya bartumee asirratti waa daddalagadhu jee asna yaamee na fidee achi asirratti Oromoo arma jirti asii qaqqabdullee baree Oromoon tun cuftinuu numaa usiin nurra muuxannoo qabaatii nuu dhaabi jedhanii amma as keessaa ooruu 6 dhaabee kan manguddoon tun beektu taniin warra dadhabee cufaa akkatti dhaaban garsiise gargaaree dhaabee bishaanillee obaasee irrumaa nyaadhaa jee akkasitti ammoo eegaan keessa bubbule booda akka biyya teenyaa sanitti natti dhagahamuu jirti jechuun irraanfachiiftee siisan akkaan ammoo dargaggootii biyya as seentee fi biyya jirtulee waan kana fuulduraaf itti yaannee kaas jirulleen akka Oromiyaatti jirutti biyya sana dalagee kachi jirulleen akka biyya sana misoomsuu hawwii qabnaa jechuudha rabbi nuuf fedhe. Haa ta'u tole isinii maqaa keessan dura nuuf kaastaniittuu garuu maqaa keessan irra deebi'aa nu himaati umriin keessan ganna meeqa akka ta'eedhaa fi iddoo kanatti immoo yeroo agamiif hojjechaa akka jirtanii mudannoo addaa immoo yoo qabaattan biyya kana keessa yogguu jiraattanii waan meeqa nama mudata mitiire isiniin homtuun mudanne ta'een beeku gaa waan meeqa nama mudata isa sana immoo mee nutti himaa kan nu bohaarsus ta'uu danda'a waan dhoksitanii illee keessan yoo taate. Nuyi ani Mahammad Kadiroo jedhama guddinni kiyya Boorana dhaladhee Boorana guddadhee lafti teennaa lafa durquufaa lafa loonii lafa re'ee lafa hoolaa ka wanni hunduu itti mirga keenya aananiin irra guddaa aanan wanni jiruun keenya. Haa ta'u qonna immoo hin qonnanuu waan katamaa keessa jirruu fi qonna hin qotannaa horiis hin horannaa haa ta'u lafa keenya sanii mootummaa dhabiisanii lafti duwwaa taatee dur baddaa qabdii halkanii guyyaa roobni roobaa lafti sunii baddaa birbirsa qabdii hindheessa qabdii muka adda addaa muka bareedaa qabdii mukni sun hundumtuu irraa ka'ee lafti keenya amma ona taatee lafti sun mukni irraa ka'ee bonni lafatti bu'ee namni keenya amma kadur akkasitti quufaa amma beelatti maayyii aanee yoo amma agaas dhufnee jenne kana keessatti namni keenya beelaan dhumaa jira. Sanirraan ammoo lafti waan mootummaa hin qabnee fi
mootummaa hin qabdi jedhee ammallee abdii ammallee waan hin qabneefi namni keenya hidhamaa jira du'aa jira. Hidhaa keessa namni durroo nu beeknu gaafa Haile Sillaasee illee keessa turre nama hidhaa keessa mangistii harka mangistii yoo seene namni sun mirgi isaan eegama. Har'a mirgi keenya ka Oromoo dargaggeessa keenya dhabame mana hidhaatti hidhanii hidhaa keessa baasanii ajjeessanii kunoo miidiyaadhaan halkanii guyyaadha keenya sanii qalbiin teenya akka malee nu cabxe. Haa ta'u nu amma waan harki keenya hojii baratee fi taa'uu hin dandeenyu jennee waan harki keenya duraan nu barateef dhufnee waan kana waan amma isin agarsiifne kana isin agarsiifne sila lafti tana moti lafti sila nu barbaachisu akka nu sila lafa ilmi haga dhufnee as keessa dhufnellee lafa ilmi namaa itti mirga qabu ka mirgi namaa itti eegamu ka ammoo namni itti ulfinna qabu. Nuyis dur gaafa biyya keenya jirru akkuma san nama rakkataa horii baafnee kenninaafi midhaan facaafannee sanirraa beela'aan guddaa hin jiru. Haa ta'u beelaa yoo jiraatillee hin kennina. Midhaan zakaa jedhanii waan kana waan galchinerraa horiirraa ta'ee waan hundarraa akkasitti baafna. Nama keenya rakkataa akkasitti gargaarra. Haa ta'u ammoo amma haga lafa wanni amma agachii dhufne dhukkubbiin guddoon nu dhukkubsan dhukkubi nutti jiru. Lafti teenya nagaa hin qabdu gurri keenya nagaa hin dhaga'u miidiyaarraa yoo dhageenyu namni keenya halkanii guyyaa akka baalaatti harca'aa jira. Maali yoonni kunini jennee sanirraa qalbiin guddoo nu cabxe ammoo akka baas dhufne mirgi keenya nu eegame waan akka teennee yaada biraa keessa hin seenne oomisha durii beeynu kan hojjedhaa jedhanii yoo akkanatti har'a madabii baasanii nu kennan madabii san gubbaarratti waan silaa guddaa silaa hojjennee waan guddaa gabaattuu baafnee ummata keenyaan jireessinu biyya gaafa jirru ammoo asitti xiqqashuu tanarraa fuunee hojjennee nama ollaa keenyaa jaarsa dadhabaa ta'u jaartii dadhabduu haa taatu manatti geessinee wama amma asirraa arganne sanirraa fuunee manatti geessinee namaa kennina. Kanaafuu baay'ee gaarii. Tole daawwattoota keenya egaa manguddoota iddoo kanatti argamanidha. Keessumaa lafa ooyiruudhaan alatti jireenya hawaasummaa keessatti akkamiin jiraatu suma jedhuudhaaf waan tokko lama haasofsiisaatti jirra. Maayikii koo isaanitti naa dabarsitu gara keessanitti dhufaan jira. Maqaan keessan dura nuuf kaasuu nafne garuu irra deebitanii fi ganna meeqa akka ta'e umuriin keessan duranii xiqqoo ishee qeerroodha jettanii achi dabarsitanii qeerroon isin irra tattee immoo argameera gidduu kanaa sabateedhaa fi mee biyya bakkee kan akkamitti ilaaltu jireenyi biyya bakkee kun isiniidhaaf maalidha biyya kana dhufuu keessaniif ni gaabbitu laata jechuun osoon biyya jiraadhe ta'eefaa jettanii kaastu maal biyya kanaa jaallattani maal immoo biyya kanaa jibbitanii biyya faana wal qabsiistanii gaafa ilaaltani mee ishee kana nuuf haasa'ame. Maqaan kiyya Mahammad Juuyyaan naan jedhasitti. Ayyee. Umriin kiyya amata 60 oli. Amata 60 oli. Ayyee. Biyya hogguu duraa gaafa biyya jirru san xiqqoo wayyumaa nis numa feena biyya teenya san ammoo ammaan tanaan yoo dhugaa na gaafatte biyya san ijaan gurraan illee dhaga'uun fedhu haala isin keessa jirtuu fi jiruu biyya sanii keessa duraan dachi qonnaa dachiin teenya bishaan qabdi muuza qabdi buna qabdi jimaa qabdi kana hunda qabdi dachiin teenya lafaan rakkoo malee. Saniifuu egaa amma as dhufne rakkoon biraa hin jirtu mangistiin biyya tanaallee nama gaariidha nama gargaartii ammoo jiruma asii tanaa gargaarsuma asii kanaanillee nama keenyallee rakkoollee irraa hin hedduu asii gargaarree maaliif amma achitti deebi'uu fi kanarraa xiqqollee yaadan qabu. Biyya maaliif akka jibbitan himtaniittu biyya jechuun rakkoo jira gidiraa jira kanaafi yaanni gara biyyaan hin jirtu biyya koo jaalladhu leessa jedhudha. Isa kanaafuu osoo mootummaan maal godheedha gaariidha jettu isin jechuun biyya ofii irraa baqachuun hin taatu biyyumaa yaadannoo itti qabnu amma isin kaastani jimaan oomishaattani jimaa kana biyyatti akkamiin qamaatu turtani
maarreen kan mammoo jimaan iddoo kanatti rakkisaadha kan sana faayyuu yaaddaniitti jechuudha. Yoo akkas taate meesa kanatti deebina. Amed daawwattoota keenyaa egaa iddoo kanatti dhufnee akka sagantaa kana waraabnee manguddoota Oromoo waliin turtii taasisnu namni nu afeeree dargaggeessa iddoo kanatti argitanii Amed Muusaa jedhama. Amed Muusaa hojii community irratti dargaggeessa qaxaleedha. Dargaggoonni biyya kanatti afaan biyya kanaa aadaa biyya kanaa dandeessanillee abbootii keessan seenaa Oromoo qaban biyya kanatti bira dhaabadhaatii gargaaraa tumsaan dhaamsa kooti carraama kanaanii Amedii waan tokko gaafan. Amed iddoo kana nu fiduu keef galatoomi jecha manguddoota waliin waan jabduu dabarsaatti jira isaanis akkasumas si jaallatu kanaaf walitti siif qabamanii malee nama lama walitti qabuun biyya kanatti rakkisaadha. Gaaffii isaan gaafatantu jira. Biyya kana risoorsii akkamiitu jira manguddootaadhaaf? Ati yeroo baay'ee community keessa hojjechaatti jirta sabateedhaa fi warra adii kana faanas bal'inaan hojjetta waan ta'eef risoorsii akkamiitu dargaggoota manguddootaaf jira namoota umuriidhaan bubbuleeyyii ta'an. Amma manguddoon kun ganna 98 isaanii waan tokko kaasanii anammayyuu qeerroodhaa lafa bal'aan barbaada ooyiruu qotuun barbaada kan jedhu. Enerjiin isaanii yookiis andis isaanii baay'ee namatti tola. Warri kaanis gaaffii akkasii gaafatu jiru waan ta'eef carraaleen biyya kana keessa jiru maalidha? Namoonni keenya maal beekuu qabu biyya kanatti keessumaa yoo biyya kana dhufan rakkoo afaaniitu jira, aadaan jijjiiramuutu jira, waan hedduun nama mudata nyaanni biyyatti yaadaan illee argamtu sabateef. Duraan dursee galatoomaa isinin jaa ODM itticha akkasumatti tafarriyatillee kaamerameen asitti dhuftaniitiin hirmaattanii yaada keenya nurraa fudhachuudhaaf akkasuma ammas waan manguddoonni teenya manguddoon Oromoo asitti irra dalagan yeroo dheeraadhaaf gaardanii kanatti yeroo isaanii fudhatan boqonnaa fudhatan kana dhuftanii ilaaluun hawaasa keenyallee harkisiisuudhaaf galatoomaa isin jaa. Itti aansuudhaan gaafii keessii deebisuuf itticha maali mee riisoorsiin takkaahuu wanni manguddoo gargaarsa asitti harkachuu danda'an. Anamma dhaabni ani hojii dalagu Trelesiidha. Trelesiin dhaabaa manguddoo irratti xiyyeeffatee gargaarsa manguddoo waan adda addaa gargaarsa kennuuf akkamitti yoo ofillee hin kennine warra gargaarsa kennu jira warra gargaarsa kennu kana walitti akkamii hidha jira. Eega biyya keenya baanee biyya kana dhufne manguddoon waan adda addaa barbaadan afaan beekuu dhabuudhaan afaan yoo namni hin beekne akkamitti gargaarsa harkachuu danda'an mana keessa gargaarsa biyya tanatti namni noo kophaa gala namni gizee kophaa galee akka biyyaa sanitti tajaajilli namaa kannam sun hin jiru kophaa ofii waan jiraattuu fi tajaajila mana keessatti illee dalagamuu danda'u. Transportationatu jira doktora bira dhaquudhaaf bakka immigireeshinaa bakka beellamaa dhaquudhaaf kana akkamitti harkachuu dandeessan yoo jettan dhaabni keenya senior linkage laayiniin yoo qunnamtan yoo takkaa yoo bilbiltan dhaabaa nama silaa gargaarsa kana hannu walitti isin hidhuu danda'a. Namni yoo transportation barbaadan namni yoo akkasammallee looyara barbaadan legal service yoo barbaadan oo namni takkaa'u mana hin qabne mana barbaadan namni state biraatirraa as godaantanii mana barbaadan takkaa'u namni green cardin jala dhumatte takkaa'u takka expiry ta'uu deemtu annoo haara renew godhuuf sanis barbaadan oo takkaa'u namni immigration citizen ta'uudhaaf barbaadan kun cufti waiver jira service ummata kennu jira. Bilaashiti jechuudha osoo maallaqa hin baasne ummata kana walitti isin hidhuu dandeenya jechuudha. Manguddoon Minnesota keessa qubatanii any county 87 Minnesota keessa jirtu bakkuma feetanii yoo qubattan yoo dhaaba keenya kana senior linkage kana nu bilbiltan waan silaa gargaarsa manguddoon barbaadu bakka olmaa taatee waan amma je'e kana taatee walitti isin hiine isin gargaaruu dandeenya. Hanga waan kana harkattanillee anis akka nama Oromootitti jala deemee hordofee isin gargaaruu danda'an. So namni asumaan gargaarsa kana barbaadan dhaaba keenya yoo bilbiltanii dhaaba keenya kana bilbiltan harasiin gargaarsa kana harkachuu dandeessan. Daawwattoota keenya egaa gaaffiif deebii keenya gara goola buutti kan nuyi jirru egaa seenaan keenya waan baay'ee faana wal qabatu keessaa baay'een keenya baadiyyaa Oromiyaa keessaa dhufne Oromiyaan immoo waan uumamaan badhaase magartuu lalistuudha waan kana fakkaatu immoo iddoo kanatti argaatti jirtu marga baay'ee lalisarra kan nuyi jirru garuu dachee Oromiyaadhaa miti dachee biyya ambaati haa ta'u amma waan akkas greenery ta'e yookiis magariisa ta'e kun immoo yogguu cabbiidhaan uwwifamus argitu sabateedhaa fi kun baatii muraasa booda hin jiru Oromiyaan garuu yeroo hundayyuu lalistuudha. Mee gaaffii tokkoon isin gaafadha gaaffii koo xumuruuf amma qonna keessaa bayeeni xiqqoo ishee poolitikaa isin haasofsiisame isin amma manguddoota gaaffii makoo dhumaataa na dhagaa jirtu yeroo baay'ee amma biyya bakkee kana gaafa jirru Oromiyaa xiqqoo jirtu nama Oromoo haasa'u baay'ee dhagartu miidiyaa afaan Oromoo isinitti haasa'u iyyuu argitu Oromoo arguun rakkoo miti magaalaa kana keessatti garuu gaaffii tokkoon isin gaafadha
Isin amma manguddoota baay'een keessan umuriin keessan garaagarummaa yoo qabaate iyyuu biyya keenya keessatti mootummaa deeggaruuf mormuu waan biraati. Garuu Oromoo ta'uu keenyaan Oromoon biyya keessatti yogguu miidhamu argina akkuma isaan kaasan asitti. Oromoonni miidhama, inni kaan ni miidhama, inni kaan ni ajjeefama waan hedduutu ta'a. Isa kanaaf mootummaan qaama biraa himata. Qaamni biraa immoo mootummaa himataa jechuudha. Waan barbaadaa ta'u Oromootu dhiigaa jira. Oromootu miidhamaatti jira. Isa kanaadhaa fi dhaamsa maalii qabdu gabaabsaatuma daqiiqaa tokko tokkoof akka ilma Oromootti ani kana yaada otoo kun ta'e hin barbaada kan jettanii kan yogguu qofaa keessan teessanii waan Oromoo kana gaa Oromummaa Rabbiin nuu kenne mitiire. Isa kana immoo mana keenya teessanii qofaa keessan teessanii as yogguu jirtanis mana teessanis otoo Oromoo kanaaf akkas ta'e jettanii waa yaadan tokkotu jira miti. Hawwii keessan isa Oromoof qabdan kana nuu himaame. Wanni inni fedhu uummanni Oromoo osoo tokko ta'e Rabbiin karaa bahuu baatanii rakkinni guddaan kun irratti hin dhufu. Bakka jiranitti tokkummaa isaanii Rabbi haa walitti haa fidu. Ana balu jechuudha bee. Diinni iddoo tana seenee isaa waliin laaqee addaan facaasee amma harmee kan wal dha'u jiran. Tanarraa bakka takka Rabbi haa deebisu annasuma irratti hin dhaabne. Ulfaadhaa dhaamsa baay'ee jabaadha. Warri biroon immoo tarii dhaamsa kana yoo du'aa gochuudhaan yookiis kadhata gochuudhaan dabarsitan illee numa danda'ama. Ulfaadhaa galatoomaa wayyoomaa. Iticha ulfaadhu wayyamii dhugaa Rabbi yoo taate nu amma wanni nu barbaannu amma ilmaan nu dhallee gabrummaa waan diddee fi mirga dimokiraasiitiin buluu waan barbaannu fi nu Oromoon gizee guddaa Minilik irraa qabe Haile Sillaasee irraa qabe haga duunu haga dhiitamnu hagana waan dhaqqabneef har'allee maqaa Oromootiin kayaabbate sulleen maqaa Oromootiin dhiiga keenya waan jigsuuf nu dimokiraasii barbaanna mirga dimokiraasiitiin namni ummati maraxate akka ummata bulchu kana wanni nu barbaannu kana malee wanni Itoophiyaa tokko godhu tokko hin jiru. Haa ta'u ayyee tole dhaamsa keessanii isinoo maal dhaamtume? Anis tanuma wanni birootiin irratti wajjin jirtu biitti teenya sun silaa kunis maquma Oromoo moggaasee qachi dhaqee maquma amata Rabbi maquma moggaasee fi maquma moggaasuuf tanarraa gar tokko deebi'ee mootummaa anaatti abaluun faradha abaluun nuuf ta'a abaluun buufna jennee akka biyya uummanna biyya kanatti mirga akka harkanne silaa biitti teenya sun misoomarra nu deebitee barbaannaa jechuu akka fedhinnaa teenyaatiin silaa wala abbaa fedhe haa ta'u mirguma namaatti eegee warri biyya bulchuu uummatni maraxate. Ummata bulchu. Nu bulchuu sila akkas barbaannaa jechuudha. Galatoomaa isinillee. Haa ta'u meegaa isin immoo warreen as jiran keessaa manguddoo umuriidhaan raaganii mee dhaamsa maalii qabdu Oromoon kun otoo akkam ta'e gaariidha jettanii too dhaamtume? Oromoo walumaa galuu feenaa ba'a. Walii gallee namni tokko ta'ee walii rakkatee walii wal jaalatee wajjin jiraachuu tokko ta'ee waan kanaan nu dhibe wanni biraa kan kalleen nu dhibdan jirti. Namni yoo walii galee Rabbiinis ni jaalata. Namni illee wal jaalata. Kana walii galuu dhabe kan Rabbi kadhachuu jirra nuti. Haa ta'u ayyeen daawwattoota keenya akka qophii keenya asumatti raawwachuudhaaf kan dirqamnu jalqaba irratti akkasiin agarsiisne lafa ooyiruu isaan qotaatti jiranii fi waan garaagaraa kuduraalee fi muduraalee iddoo kanatti isaan oomishan isin caqasiisneeti kan jiru. Amma gaaffiif deebii keenya asumatti kan goolamnu ta'a kan isiniif dabarsaa turre dachee Oromiyaa yookiis biyya Oromiyaa irraa otoo hin taane diyaaspooraa Oromiyaa xiqqoo Minisootaa kan jennurraati naannoo Yuunivarsiitii Oogisbargitti kan nu argamne. Yuunivarsiitiin Oogisbarg immoo naannoo Siidar Riiversiidiitti kan argamu dhaabbilee barnoota olaanoo magaalaa kana keessatti argaman kan dhuunfaa baay'ee guddaa ta'edha. Naannoo Diillaa yookiis immoo Reeddisii yookiis immoo naannoo Oromoo Istiriitiitti bal'inaan kan argamu. Isa kana jechuudha sagantaa kana kan simbiraan ga'atti turre ani tichaa guddataati gama kaameraadhaan immoo Tafarii Adaree Awaash Awutootu nu waliin ture egaa baay'een keessan yogguu qophii kana daawwattanii maarreen boqqolloo nu gabaasaa ooltan jechuun keessanii nafuu inni guddaan haa ta'u dinagdeen namoota keenyaa irra jireessa maarratti fuulleffate yoo jennee Oromiyaa keessatti namoonni irra jireessa qonnaan bultoota isa kana immoo akkaataa ta'uudhaan osoo ta'e gaariidha garuu waan hin jirre jiraataa godhanii haasa'uuf gabaasuutu rakkoo ta'e malee kana fakkaata jechuudha. Diyaaspooraan biyya bakkee jiru qonni Ameerikaas jira jechuumaa fi galatoomaa ulfaadhaa yeroo biroo qophee biroodhaa wal geenya marsaalee hawaasummaa dabalatee gama chaanaalii 16ffaa fi haaluma wal fakkaatuun FM 101 qabxii 7 keelii reediyoo irratti nu caqasuu akka hin daganneen dhaamsa kooti gama marsaalee hawaasummaa feesbuukii fi yuutuubiinis nu caqasa galatoomaa nagaatti tura.
Talaaliiwwan humneessituu erga nu barbaachisu ta'anii namoonni maaliif talaalii COVID-19 fudhachuu qabu? Talaaliin ittisa hunda caalu kan nuti COVID-19 ittiin ofirraa ittisnudha. Talaaliiwwan jiran akkasuma dhibee hamaa fi du'a irraa ittisuuf ittisa cimaa kennu. Talaaliiwwan kun tatamsa'ina vaayirasichaa hir'isuun hawaasa keessan gargaaruu ni danda'a. Kun namoota hanga ammaatti talaalamuu hin dandeenye yookiin namoota talaalicha irraa ittisa gahaa argachuu hin dandeenyeef ittisa ta'a. Talaaliiwwan kunniin akaakuuwwan vaayirasichaa nuti har'a argaa jirru irratti ittisuuf bu'a qabeeyyiidha. Garuu dhibee haaraa hundi vaayirasichaaf carraa dabalataa bifa jijjiirrachuu fi talaaliiwwan kana jalaa miliquuf carraa kennaaf. Talaaliiwwan humneessituun COVID-19 akkuma talaaliiwwan humneessituu talaaliiwwan biroo vaayirasicha irraa ittisuuf ittisa sadarkaa guddaa argachuuf isin gargaaru. Ittisa jalqabaa sana argachuun garuu ammayyuu baay'ee barbaachisaadha. Hanga ammaatti hin talaalamne taanaan yeroon isaa amma. Dhiyeessaa naannoo keessanii argachuuf vaccines.org daawwadhaa.